yeroo dheeraa keessa wantan bare tokkoni share isinii gochuu barbaada. Jireenya keessan keessatti namoonni isinitti darbanii isin miidhanii arrabaan haa ta'u, jechaan haa ta'u, gochaadhaan haa ta'u, jireenya keessan miidhanii kan bultoo keessan miidhanii yookaan akkaataa jireenya keessan irratti miidhaa yookaan maatii keessan irraa miidhaa geessisanii takka gadditanii garmalee miidhamtanii Waaqayyoon yaa Waaqayyo ijaa baasuun kan keeti siifan dhiisa. Ati ijaanaa baasi yookaan ijaa baasuun kan keeti kan Waaqayyo jettanii dhiiftanii beektu. Eeyyee dhugaadha. Akkuma kana dubbiin Waaqayyo akkuma jedhu Waaqayyo ijaan ba'in ijaa baasuun kan kooti anaaf dhiisi jedhe. Garuu dogoggorri keenya inni guddaan tokko yookaan akkaataa nu itti Waaqayyo akka inni itti ijaa ba'u yookaan ijaasii ba'u akka inni itti hubanne dogoggora qaba. Yeroo dheeraa keessan bare kana. Yeroo baay'ee Waaqayyo warra na miidhanatti darban ijaa yeroo naa baasu waama dhaqee adabu yookaan miidhu rukutee yookaan balaadhaan yookaan dhukkubaan yookaan adabbii adda addaatiin rukutee waan ijaa ba'u nutti fakkaata. Waaqayyo akkasii godhu. Waaqayyo warra si miidhan warra sitti darbanii dhaqee rukutee miidhee adabee ijaasiin ba'u Waaqayyo. Garuu akkitti Waaqayyo ijaasii ba'utu jira. Waaqayyo ijaa baasuun kan koota akkuma jedhee akka inni itti ijaasii ba'u jira. Akkamitti akka ijaasii ba'u beektaa Waaqayyo ija isaanii duratti ol si kaasuudhaan ija isaanii duratti si eebbisuudhaan hin taatu isaan seen jedhan si gochuudhaan hin qaqqabdu isaan seen jedhan si qaqqabsiisuudhaan biraan geessu isaan seen jedhan biraan si ga'uudhaanitu ija isaanii duratti ol si kaasuudhaan Waaqayyo ijaasii ba'a. Isa kana inni Daawiti fuula diinota koo duratti maaddinaa qopheessite. Diinota koo balleessite jedha. Fuula diinota koo duratti maaddinaa qopheessite. Waaqayyo akkasitti ijaasii ba'a. Namoonni sitti darbanii si miidhanii kanaan dura waan adda addaa sitti jireenya kee miidhaniiru yoo ta'e dhufee waan isaaniin siin ofitti si qabee isaaniin rukutu sitti hin fakkaata. Hin rukutu. Araara Waaqayyo isaanitti araara agarsiisa. Garuu maal godha? Utuu isaan ilaalanii utuu isaan of nyaataniitu fuula isaanii duratti dhadhaa si diba. Fuula isaanii duratti maaddii si qopheessa. Waaqayyo akka kanatti utuu isaan ilaalanii akka isaan ilaalan barbaada Waaqayyo. Utuun ol si kaasu, utuun si ceesisu, hin geessu isaan jedhan utuuti geessu taanii akka isaan ilaalan barbaada malee miidhee balleessee lafaa rukutuun akka isaan hin agarre hin barbaadu. Atis isaanis akka argan barbaada. Kanatti ijaasii ba'a Waaqayyo. Ijaa baasuun immoo dhuguma kan isaati.